Hello? Hello? Waan ajaa'iba. Waan ajaa'ibaa taane bar. Sorry. Dhiifama gaajara keenya. Egaa nama mudata. Waan akkasii nama mudata. Waan akkasii nama mudata. Nagaa kam jirtan? Dhiifama gaa. Incitee dee wannaa ta'e waan isaan wallaale. Gabbuun dee. Gabbuu. Tole. Gara qophii ijoollee qophii ijoolleetti deemna. Qophiin ijoollee egaa akkuma isinii dabarsaa ture torbanitti darbaa jennee jirra. Har'a mata duree hedduullee silaa qaqqabna turre har'a egaa qophiin ijoollee darbuun qabu haa ta'u achi keessaayis waa babbaranna jedhee. Har'a qophii ijoolleetti maal irratti akka barannuun eegallaga. Ijoollee akkuma beekamu torbanii yeroo 10 darbe inni torbaniin dhagaamne jedhanii jiranii. Egaa maatii soddaa eessuma durbii walumaa gala har'a nagaa namni hangafa jaarsa ollaa nama fuudhee dhirsa niitii qabu in kabajama. Nama guddaadha jechuun amma gaa'ila amna lammataa jalqabeera waan ta'eef ni kabajama. Namni hedduun ni kabajama. Isinii waamama. Nagaa wal fuuchuu. Nagaan waan jedha Oromoon. Nagaan kan rabbiitii jedha. Islaamni immoo waan jedhu salaamataan kan rabbiitii jedha. Oromoon nagaan kan rabbiitii jedha. Nagaadhuma kan namaa kennu eenyu? Rabbi. Nagaan sunuu kan rabbiiti. Kanaaf nagaa rabbii wal fuunaa waliin jedhu. Aadaa Oromootti nama argitee hojii hojjetu nama karaa deemu dubbisuun aadaa Oromootti kabajaa. Nama argitee hojii hojjetu argitee itti goranii dubbisuun yoo jarjara qabaatan malee. Yoo jarjara qabaatan illee dubbisanii abboo jarjaran qabaati jabaadhu rabbi si haa gargaaruu jedhu nagaafu yookaan itti goraniit hojii asii isanni hojjetu gargaaraniit waan gargaarullee bira fakkaataniiti biraa deemu. Deebi'ee yoo awwaala irratti namni wal ga'ee jiraate itti goranii nagaafuudha. Maaltu dhalate jedhu. Maaltu galee jedhu. Yookaan korattaa'ama. Itti goree nagaafuudha. Korri ni callisa haga namni tokko nagaafuudhu. Haga namni sun itti goree gumii teessu kanaan olmaa bultiin isin nagaa sagalee ol fuudhee akkam ooltan jaraan
akkuma loqoda naannoo isaatiin akkam ooltan naguma fayyaadha maaltu dhalate duba korrilleen argitee nagaa eega fuudhanii naguma nama wallabee korateenya atoo eessaa deemta eessatti deemta taa'i kora kana nu wajjin hirmaadhu jedhaniiti yoo jarjara qabaate nagaa taanaan nagaa sinittaa ta'u isinii wajjin qooda fudhachuun danda'u haajaa jajjabaat harkaana qaba yookaan dhimmaa tattamaatu harkaana qaba jedhee deema yookaan dubbitti dhufan dubbataniit nyaatatti dhufan nyaatanii jedha Oromoon kanaaf taa'eeti qooda wajjin fudhatee yoo nama wallabu ta'e araarsee deema kanaaf egaa ijoollee nagaa eegalla har'a nagaa fayyaa kana yeroo hundaa ijoollee isinirraan dhabamin isinii waa ilchuu qaba akkuma gaa naannootti jedhamutti yooyyaa ijoolleen nama yooyyiifatti naannoo Booranaatti yooyyaa Oromiyaa naannoo adda addaatti immoo akkam jirtu aabbo inni hiriyaa abbaa keetii ta'e abbaa keeti inni gosa abbaa keetii ta'e abbeera keeti adeera keeti yookaan wasiila keeti inni gosa haadha keetii ta'e ammoo eessuma keeti ni kaan akaakaa keeti ni kaan durbii keeti walumaa galagaa nagaan kan rabbiitii jedhu nagaan kan rabbii afaan oromootiin gaa isuma afaan arabaatiin salaamu alaykum jedhama salaamataan kan hiika biraan qabu salaamataatti warri argitee dameetti baasu afaan hiikuu wallaalan hin beekan waalee kassaa jedhii waalee kas yoo argitee inni jedhu hin jiru dhowwaan salaamataan amantii warra afaan kanarratti qaburratti bu'e kanaaf kiristaannis salaamu alaykum waliin jedha afaan jaraati waan ta'e Misiri Suudaanii biyyoota adda addaa biyyoota kiristaanaa lakkaa'uu dandeessu salaamataan kan rabbiiti wanni jedhamuuf kan rabbiiti nu birattis akkas salaamataan nagaan kan rabbiiti nagaan isinii wajjinaa jiraatu nagumaa waliin jechuun nagaa wal fuuchuun eega sanaa booda waan hammaate wal gorsan kanaaf salaamataan akkuma afaan arabaatiin nama hundaaf salaamataan jedhamu nama hundaan wala kiristaana ta'e wala karkarroo nyaate wala argitee waan fedhe jedhe salaamataan afaan jaraati akkam jirta jechuudha afaan arabaati kanaaf egaa ijoollee afaan namuma kamiinuu salaamataan kan rabbiiti akkuma jedhamu salaamataan kan rabbiiti akkuma jedhamu oromoonis nagaan kan rabbiiti jedhu salaamataas kan kennu eenyu salaama nagaa salaam nagaa kan kennu eenyu rabbi makkafaafayaan isaa namu isuma qofa isa rabbii olaane qofa kan qoodu
ka nagaan nu bulchee nagaan nu oolchu. Kanaaf nagaan nama hundaafuu barbaachisaadha. Oromoo birattis bakka guddaa qabaa. Ijoolleen nama guddaa yooyifachuun itti fiiganii nagaa buuchuun aadaa Oromooti heebba argatu. Egaa kun aadaa keenya. Kanaaf jara keenya nagaa nama isinirra guddaa obbo jechuudhaan dubartii yoo taate aadde jechuudhaan argitee nama keessan hiriyaa abbaa keessanii hiriyaa haadha keessanii kabajuudhaan itti fufa jechuudha. Egaa yeroo hundaa qophii ijoollee keessatti amma gorsa finnee gara qubeelee fi argitee akkaataa bineensaa maal irratti ni haasofna. Waan hundayyuu hin baran wal barsiifna. Nagaa wal fuuchuun egaa jara ijoollee nagaa wal fuuchuun maanaa yookaan wannaan akkaataan nagaa akkasitti hiikama. Namuu afaan isaatiin biyyuma jirtan marattu nagaan kan rabbiiti jedha. Hundinuu namnu itti walii gala jechuudha. Kanaaf nagaa wal fuuchuun nagaa nama fuuchuun barbaachisaadha. Ijoollee gaa walumaa gala gabaabaatti kan keessan kanarraa kanaan hin goolaba. Kabiraani dhumarratti dhaamsa tokko walii kennina. Gaaffiinis gara fuulduraatti ni dhiyaata. Argitee ijoolleen akka hirmaatan kanaan dura wannan isin gaafadhee ture namooti naannoo adda addaa biyyoota adda addaa irra jirtan kitaaba adda addaa ka bineensota biyya kanatti gaadafanii argachuun nama rakkisaa meeshaan immoo amma walitti namaa qindaatutti tokkoon bineensota gadi fuudhanii ijoollee barsiisuun qophii isaa qaba. Garuu namaan mijatu hagaa meeshaa waa tokko qindeeffatanitti na rakkisa jechuudha. Kanaaf gorsaa fi waan kakkana fakkaatu isiniifan dhiyeessaa. Galatoomaa ammaaf nagaatti naa tura.